haa ta'u malee daandiin salphaan taane gufuun baay'achuu calqabe. Hunduma keessa warri kaleessa waamanii gabatee giingoo ta'anii waliin marachaa turan yaada san biyya guddisu, isa nagaa fidu, isa jaalala fidu, isa tokkummaa fidu, isa nageenya fidu, isa bulchiisa nagaa uumu, isa mirga namaa heeksisu yaada akkasii fidanii isa irratti wal morkanii, isa irratti uummata jaalalaatii jedhanii, biyya jaalalaatii jedhanii lafa kaanii isa kaleessa darbe gadhummaa Itoophiyaa isa gurraacha seenaa akkasii barreessanii kitaaba irratti akka seenaatti qadaadanii isa fuunda isaan ceesus qabatanii deemuudhaaf isaanitti ulfaate. Uummata nurraanfatani, qeerroof qaallittiin irraanfatani, warra kaleessa lubbuu isaa kennee qaama isaa dhirrisee barumsa isaa dhiisee qabsaa'ee hangoo akka qabatan kan godhe, biyyatti akka galan kan godhe, bosonaa banii giingoo xarapheezaatti magaala keessatti qawwee lafa kaanii akka waliin maratan isa godhe sana dadhabbii isaa duwwaatti hambisanii. Egaa deebi'aniiti warri bosonaa bosona isaatti, warri gamaa gama isaatti duubatti deebi'anii. Yaa Itoophiyaa, yaa Oromoo carraa maal qabdu ree? Carraa maal qabdu ree? Hinnaa sana kaa waggaa tokkoof qixxee waggaa lama keessatti abjuun sun hundumtuu bittinnaa'uu calqabee. Bittinnaa'uu calqabee. Uummanni waggaa tokko lama keessatti abdii guddaa hidhatee isa ka'e yeroon sana abdiin isaa duubatti deemuu calqabee. Hunduma keessa warri adaraatti kenname biyya akka bulchuuf dhugaan jirtu kana warra abbaa aangoo bakka bu'aa Oromoo, bakka bu'aa Itoophiyaa ta'anii biyya bulchaa turan, Oromoota bosona turan, Oromoota gama ce'anii miidiyaa hawaasummaa irra ta'anii waan baay'ee uummata barsiisaa kan turan, kan qabsaa kan turan, hayyoota biyya alaa turan, hayyoota biyya keessa turan, hundumtu isaanii Oromoon walitti dhufanii walii yaaduu dadhaban, walii galuu dadhaban, walii ta'uu dadhaban, wal danda'uu dadhaban, walii dhiisuu dadhaban. Abeet!